Irma ulama biyyatti diaspora la me guta kana pa kan matte na da jaabe nan dinkisi fadde namni kun amanu majira jeen dinkisi fadde me wajjina la aggeefadhu anaatu beeka waan jimaan nama godhe namaan itti dhabe bultee hawaasaatu itti diigamaa jira ilmaan keenyaatu rakkoo hedduuf saaxilamaa jira you don't know nothing about jimaa maal beeta jimaa qama ofii gurguruu malee miidhaa inni nurratti fide beeta akka hawaasatti akka oromotti mirqaana yeroo gabaabaa san qofa ilaaltii hin duuliin hin iyyiin Nasir Hamza waan sin jeulleen qabu ifa siyaasaatiif oromummaadhaatiin jimaan waan dalagettan muqaabar jimaa ayyuu siyaasaa seetan iyyummaa bar jimaan ayyuu siyaasaati miti mataa isaatti jimaa muqaabar akkammoo kana suuqannoo itanii ni gaabo akkana dubbattan kanatti himtan kanatti waa'ee farshoorra walii galee bituu kun guutummaa takaraa min jenne miidiyaa kana gubbatti yaaraamin nu farshoo qarabbiin kitaaba keessatti himi quraana isaa keessatti waa'ee qumaaraa maan himne haraamettanii waa'ee zinaamaa akka deebitanii himne dhimmi jimaadhaa kun garuu dhimma hiccitii waaliif keessaa qabu qaba kabashee amiin dubbatin ajaan gaan dubbannu malee maal jechuu ustaaz Nasir Hamza waan kana irra deebitanii akkana suuqannoo itanii dubbatun doo yooma isin jettan nu kamirraa qabanne abbaayye yooma isin jettan nu kamirraa qaban waydii diaaspooraan badee allabanne namni gaafa waan takka dubbatu isaabatti dubbatu qoodiitti dubbatu kophee isa fakkaattu kaayyachuudha qaba hooma harka gaafa hime namni namayyuu silaa waan barate irratti xiyyeeffatee irratti hojjete akkanan tatta'u wanni baratiin akkana nama dararti garuu hammi barnoota mataa keenyaa hanganuma waan akkana akkamitti akkan jettan waydii diaaspooraan badee allabanne dhugaa himaa rabbii sodaadhaa fuula rabbii dura gaafatamuuf teensan warri lakkii jimaadhaan dhaaddattan hay no miidhaan inni fide hubadhaa dura deemaati gara siyaasaati miidhaa jimaan inni fide ana kana sinne ayyuu namaa gameessa beeka alimu tokkoon inse seedaanu isin diasporaadha enamu waan beeku qaba beekumsa fi ragaafa soitan gaafa waan beeytanaa soitan likki inni mo'itan arrammoo godhuu dhimma isin ilaallanne waan hojii keessan hin ta'in keessa seentanii karattiin seentanii fi karattiin baata wal inni diaspora ta'e kun dhibbatti haraami jennaan osoo hin taane biyya abbaa qabdii ulamaa keenya waan jedhinaati muftiin gummaa haraama nyaataa du'anii jechuun namatti ulfaatti utumallee haraama ta'e eenyuun akka waa jedhaa jirtu hubatteettaa agarteettaa siilalee utumallee haraamallee mataa akka keessa jette haraamni haraama halaallee halaalaa miti. Garaagarummaan diasporaadhaa fi ulamaa biyyaa adda. Diasporaan akkuma faranjii akkuma biyya faranjii harkisan haa uummanni kiyya kun ta'uuf lola waan biraatii miti. Kanumaan irraa hubaddeanii akka uummata faranjiidhaa sana haa ta'uu kiyya kun jechumaaf lola diasporaan malee hamma nama biyya jiruu takka gaa hamma ulamaa biyya tanaa takka gaa hubannoo kitaabaa waan qabu wayii natti hin fakkaatu. Barsiisaallee haa ta'u ustaadillee haa ta'u fadhu markazaa fadhu madarasaa haa barsiisu. Dhimmi fatwaatii fi dantaan dhuunfaadhaa addaa dantaa dhuunfaa biyya namaa ulfaadhaa warreen miira adda addaa keessa galtanii dhimma dhuunfaa mataa keessanii kalooyitaa fakkeessanii maa fakkeessanii nu himtanillee galatooma biitti kalooyitatti hin bultu biitti imaamatti hin bultu mudawwaratti hin bultu wanni itti bultu diinal islaamii hayyuu qabnaa beeka qabnaa aalima qabnaa namni ulamaa ejjabaa akkanaa kana qabu ijoollee malee namni gurguddaan dubbitti baafatee dubbata silaa akka kiyyaa kana gaa kanarra laalina xawalwaallee namni warraasiquuna fil ilmi yaa rabbi jeeni jira barbo innamaa yakhshallaaha min ibaadihi ulamaa warra rabbi jeeni jira bar san akka shee Musaa su'aalaa fa qabnaa akka shee ammoo gotarfa qabnaa hayyuun adda baafatee dubbata dubbii jirtuu waan irraa gara deemu jirtuu dambaafateen biyya ala diasporaadha Ameerika jirtaa maal irraa qabda maal irraa beeytaati yoo akka faranjii taanu jechuu keeti akka faranjiin taanu kaa faranjiin akkuma sitti haa jiraattu nuti akkuma keenyatti jimaan baranne jimaan barsiifanne. Fatwaan abbaa dhabuu irratti harka namaa gariitti galuu siittis nan gadda
maaliif jennaani biyya ulamaa beekaa mukti biyya keenyaatu iyyuu nama of jalaa baasee baay'ee isaa qaba. Saddeetamii meeqa laata Sheekh Muksaa Su'aalaa bira dhaqee bira bulee akka isaan itti qaraasisan argee mataa koo keessatti hafee akka ulamaan biyya keenyaa sanarraa ka'eetan yaa lima baddaaf gammoojjiin qobsiisoo jaahila wallaalaa haija banachiisoo Sheekh Musaa Su'aalaatu mataa koo keessa dhufnaanan jecha kana jedhe. Sheekh Musaa Su'aalaa saleenii irra ciisee masjiidni guutuu Harargee keessa jiru birrii jimaatiin ijaarame. An halaalaaf haraama keessa hin galu. Wal qabdi, ulamaa qabdi, wanti beekaa qabdi, hayyuu qabdi, abba qabdi. Maca dhaalii kanuma wajjin immoo masjiidni jimaan keessaa qoodan qabne yoo jiraate masjiida warra magaalaa kana kaayoo taate malee. Taayyaa abbaa macca yaa hayyuu yaa doktora kabajaa Profeesar ashaaraa dhaloota baruutiif waan addaa seenaa taarikan dagabne nama lafa kaa'e. Ustaaz Raayyaa naaf galatooma isiniin galateeffadha. Namuu ilaalcha qaba. Ijoollee teenya gariin keessan biyya dimokiraasii jirtanii mi yoo kiyyaa gariin keessan. Yaadni nama tokko kabajamaadhaa beeki. Namuu yaada qaba. Maaliif akkan ayyaadutti yaadini? Maaliif akkan allaalutti laalini? Jechuun zamana keenya har'aa kana keessatti waan fakkaatatii miti beeka. Namuu yaada hedduu keessummeessuudha zamana har'aa wanni jiru. Yaada hedduu keessummeessinee wajji deemna. Anilleen waan akkanaa keessanillee haasa'uun fedhu. Haqiiqatti ani yeroo illee ittiin qabu. Ammoo waan jimaan abbaa argatee jira. Miskiina wallaahi. Sheekh Musaa Su'aalaa leenci dagaa qalloo namni haasawa jimarraa qabdan yoo makiinan isinii mijjaawe makiinaa teessan kaafadha. Yoo xayyaaran isinii mijjaawe xayyaara keeysan kaafadha. Gamtaan ulamaa'ii Harargee bahaa qophaawee isin eegaa jira hoottaa je. Wanni abbaa argatte wanni isin jiggatan hin jiru. Qilleensarraa lafatti gabbuute jechuudha. Miskiina wallaahi. Har'aa waan isiniin jiru. Namni ilmi hanga fedhillee yoo waa beeke hoggaa abbaa isaa bira dhufe akkuma nama waan beekne ta'a. Ilmi hanga fedhillee yoo hayyuu ta'e hoggaa abbaan isaa dhufe akkuma gowwaa ta'a. Ilmi hanga fedhillee yoo aangoo qabaate abbaan isaa hoggaa dhufe aangoon isaa hin jirtu. Ilmi hanga fedhillee yoo sheeka ta'e abbaa isaa biratti waa sheekaa miti ilma abbaa biratti. Ilmi hanga fedhillee guddaa haa ta'u hoggaa ganda isaanii dhufe ilma gandaati. Hanga feetanillee yoo waa beeytan. Namni qaceellotti waa beeytus, namni deebisaa waan kanaaf qophaawaa jirtus, namni wayinnatti hafe jettee garaa keessa waasi jiranis anumarratti quufaa har'a duuba. Anarratti quufaa abbaadhaan. Beekumsa keessan hanga fedhillee guddatu ani abbaadhaan. Hanga fedhilee sooshaal miidiyaa kanarratti leenca yoo taatan ani immoo abbaa leenca saniiti. Miskiina lamasni gala afaan Oromoo. An abbaa ilma leenca saniiti. Hamma fedhilee yoo hayyuu taatan ani immoo abbaa hayyuu saniiti. Hamma fedhilee beekumsa keessan guddaa yoo ta'e ani immoo abbaa nama waa beeku saniiti. Abbaa keessani. Kanaafuu bishaan irrannaa dhugaa. Ajandaa kana waan birootti jirjiiraa. Guyyuu ajandaan nuu bahaa oolu koon bareedaadhaami. Namtichaa tasbii fuudhee harka qabatee tuun kunnaan tuun kunoo tuun kunnaan tuun kunoo tuun kunnaan tuun kunoo tuun kunnaan tuun kunoo jee tasbii waa edda dhaabbatti. Gizee hunda sansarata ajandaadhaa ha bocamu kana bocameetu nu duratti darbamu kana akka nuti waan ummata keenyaa yaanne akka waan nuti waan biyyaa yaanne akka rakkoon ummataa nutti mul'anne akka sabni nutti mul'anne akka diin nutti mul'anne akka diiniif yaanne akka islaam muslimtootaaf yaanne ajandaan xixiqqaan tokko bocamee guyyuu nu jidduutti darbamaa oola. Isinirrallee hin beeku. Qaceellotti uf eeynee haa jiraannu ani har'a abbaa keessanii sheekallee isiniin hin jiru. Sheeka keessanillee jeellee waan uf rakkisuun qabu abbumaanii abbuma keessanii. Dubbii amma
خراشي علي جماتين كاتتنا بشان الرنا أقادو ويفين سنين جي وانين جي إف كنا ناتو بودي سنين همدو بشان الرنا أقا أجمتي وان لغا جلا لغا رقد دي بسا